biyya faranjittis mana jaarradhe. Allahu akbar. Mana bareedaas jaarradhe. Maashaallah. Jabuutittis hoteela bareedaa jaare. Maashaallah. Dirdaawattillee isaaniif beekaate haa ta'u nama biraatillee ga'u baadhu hoteela caayaa isinii jaare. የምታውቁ ስለ ቢ ካፒታል ሆቴል በድሪ ይባል በድሪስ ኒ በይነ ቢ ካፒታሊስ ኒ በይነ ሆቱ ቀጨሎ ደገፈዱ ዴቢሳኺ Haji Badri Dolal. Abba hotel B capital. Abba dhaabota adda addaa kan Finfinnee keessa, Adaabaa keessa, Dirreedhawaa keessa, bakka adda addaati. Hatta hanga Jabuutiitti, hanga Kanaadaatitti. Mana magaalaa takka takka yoo taate malee magaalaa hunda keessa hin jirre. Magaalaa hunda keessa hin jirre. Mana akkasiitu gaara keessa ijaaramee jira waan ajaa'ibaa isinitti ta'u. Sigaltee miti. Meeqanyaan nama si ergatees ni beeyna. Eenyu akkasi duuba jirus ni beeyna irra geenye jira already. Hin rakkatin. Atis Kaalifoorniyaa jirta? Amin Kaalifoorniyaa tu. Okay? Biyya faranjittis mana jaarradhe. Allahu akbar. Mana bareedaas jaarradhe. Maashaallah. Jabuutittis hoteela bareedaa jaare. Maashaallah. Dirdaawattillee isaaniif beekaate haa ta'u nama biraatillee ga'u baadhu hoteela caayaa isinii jaare. Akkas. Bishooftuu fi Adaabaa keessattillee eegaluuf hin deema. Hamma wanni kun na gammachiisa tokko nan gammachiisa. Allahu akbar. Baadiyyaa jiru kun. Baadiyyaa jiru kun. Haji Badri Dolal. Abba hotel B capital. Abba dhaabota adda addaa kan Finfinnee keessa, Adaabaa keessa, Dirreedhawaa keessa, bakka adda addaati. Hatta hanga Jabuutiitti, hanga Kanaadaatitti. Mana magaalaa takka takka yoo taate malee magaalaa hunda keessa hin jirre. Magaalaa hunda keessa hin jirre. Mana akkasiitu gaara keessa ijaaramee jira waan ajaa'ibaa isinitti ta'u. Yoo gabaabsine isaan waan jayyoo qabaatan isaanii kan hin eegalan ni jaashi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee ijoolleen tun ana ijoolleen jaalladhi hoonaa biraadha. Ilmaan kiyya. Akkuma isin beektanitti qabsoo namni waan qabne rabbumaa beekaaf malee isaan hin beekneeni saba kana jiraachisanii afaan jiraachisanii amantii jiraachisanii tadiyyaa boodatti deebinaa isaan kun irra isin dhufuun akkam jettan isin wayaaddani eda jara sun ni qajeellaa du'aa fudhadhaan jenne du'aa fudhattaniimi anasiif najjaashin isiniif dhufanii du'aa itti godhadhaaf fudhadhaan isiniin jeeme ta duraan dura assalaamu alaikum. Ani akkuma isin beektan lafarra malee qilleensa irratti illee argamu. Qilleensi kiyyaat isaanii, feesbuukiin kiyyaat isaanii, abdiin kiyyaat isaanii har'a isaan as naa dhufuun ana wajjin asitti argamuun waan biraa waan dalagame hunda rabbi dalagee saba gooneen alhamdulillahi rabbil aalamiin gaarran maka dhufanii na arganii gaarran kana keessatti irra eeguu ture. Shilallaalame gaafaan kophee dhabas keessatti re'ee jira fiigus numa jira. Asirraayin gartee Kophee war beekaatu dhiiftanga. Umri horofa. Horofni ta'u gaarri kun gaara seenaa qabu gaarran gartee ajaa'ibaati. Har'a ana hasaasa hedduun beeku garuu wanni takka taniin himachuu barbaadu badhu naan jaan biyya faranjittis mana jaarradhe. Allahu akbar. Mana bareedaas jaarradhe. Maashaallah. Jabuutittis hoteela bareedaa jaare. Maashaallah. Dirdaawattillee isaaniif beekaate haa ta'u nama biraatillee ga'u baadhu hoteela caayaa isinii jaare. Akkas. Bishooftuu fi Adaabaa keessattillee eegaluuf hin deema. Hamma wanni kun na gammachiisa tokko nan gammachiisa. Allahu akbar. Baadiyyaa jiru kun. Baadiyyaa jiru kun. Hanamas hatirfii irraan argatan. Hammasumaan dhaammachuu barbaadan. Nagada. Kana hatirfii hin qabne kana ganda kanatti har'a gaarabbii abri rabbi dura dhaabbachuu hin danda'an malee silaa Haji Mahamad Dolaalee fi Faaxaa Magasharoo warri nadaan silaa as jiraatanii daran gammadan jeetii yaada. Obboleessi kiyya Abdurrahmaanii fi Mustafaa Fanfaanis garuu wanniin ifatti haasawa kiyya keessa har'a Finfinnee guutuu keessa fooqi ittiin dheertu ijaaruurra kana har'a na gammachiise. Maaliif waa'een isinii hima. Namni sadii miila arrii fi gara arrii fi mataa arrii. Lamaniin qaba tokko hin beeku mataa arris niin qaba asiis niin qaba miila arris niin qaba miila arrii kana keessa waa hedduun deeme lafa akkanaa tana gaaran akkanaa kana qilleensa akkanaa kana biyyaan irraa jiru sun saayyan maallaqaan bitan dhugaa rabbii yoo rabbiin nuun fadhe
inshallah ijoolleen xiqqoon akka biyya faranjii ta'an gun guddadhe doktoraan taa'ette gun guddadhe injiinaraan taa'ette anis ganaan guddanne gaafaan guddadhe ganda kanattiin hoteela akkasii sun jaaree addunyaan akka dhuftee as daawwanne yoo rabbi jee inshallah as qofaa miti laggeen hunda kan oromiyaa kana kala babbareedu hunda ganda kiyya qofa osoo hin ta'in kanaan hawwii qaba malee ani magaalaan magaalaadha magaalaas nu guddifanna teenya ammoo lafa nuti qabnu tan waa'een sii namaan galin akkamittiin nama beeksisaadhaan yeroo waan kana asitti eegallu kan maraa taanaan jees ni jira kan mataa hin dalagu jees ni jira ani immoo uummata xiqqoo takkaan eegale ka duraa rabbii godhe alhamdulillah achi gaditti yoo rabbi jee uummata irratti isin hima namni waan kana irratti du'ee jiru akka tokkoffaatti maata birooti obboleen kiyya isa waan kana hoggane abtaamunas ni jira achi jira inninis akka injiinaraatti isa duuba gaammoo dhiira hundaa jira ammoo akka hogganetti isa hin dhufuun jeen amma fixeetuma na yaamiin jeen arra hidhaa laga gartee abbaay sunii fi kunis anna biratti akkuma tokko abiyyiillee nan dhagayni akkuma inni gammade sunitti hin gammade irraani suniifis gammadeetiin kanaafis gammade gammachuu lammuudha walitti dhaabbatte jechuudha kanaaf amma dhaamsi kiyya sunuma waan magaalaa guddoo keessa goggodhu hundarra sanaan na gammachiise balayyan kiyyalleen baga naa dhuftan isinis naa dhufaas hin jenneen maaliif isin akka ummataaf gaqqaboo ummataa dhaabbate ilaa umrii teessina gala fakkaatan sagaleen waan jettan dhabdanii gunuunitanii jettanii ummata keessan sagalees waan taphaan seenaa ummanni hedduu isin jaalata isinillee beeka edagguun maqaa keessan dha'u hedduu gammadanii baga dhuftanii baga isin nu argamtanii waan afichi gadiin buunaati isin hundinuu galatoomaa dhaamsi kiyya ijoollee namni maal jaa mana jaarte ganda kanaaf maal goote gaafin jettu qaba kaati olamti gaafin bishaanillee laga sunirraa kaafne mitira 500 oofne akka layni asuma jira bishaan yaa'u jira kun gaarumana jira fagoo miti ammoo gandatti illee akkasitti ol baafnee fi lammaffaa ittiin yaade dhuguma holiif naa beektaa sobuun gaarii miti qilleensarra illee jiraannu sababa rakkoo nama keenyaa gabrummaan irra turtee fi haala jiruun joolloonni dargaggeessi ganda kanaa jiruuf irraa jira jechuun asiin Soomaaliin bishaanitti fixan. Duuba ani yoon mana barataa jaare eenyutti barataa namni yaa'u jira. Manni barataa kanama jiru yoon waan biraa godhe namaaf gootaa mire kana maal godhuun qaba kaniin jehuun amata 23 dabre kana dura ganda kanarraa eegale kanadaa nama baasu waan fudhallee haa jedhani asirraa hin eegale ganda kanaa lakkoofsa namaan an achi baase ani hin beeku gandi haasiniimu isaan sunirraa maaltu na gammachiisa tokkoffaa haadha abbaa isaanii gargaaru ganda kana gargaaru yoo waan guddoo godhuu dadhabanillee deebi'anii amma irra guddaan isaanii haadha abbaa isaanii magaalaa galchanii jiran so ganda lafa jijjiiruu hin dandeessu yoommoo lafa tana gaara kana humnaan cabsuu hin danda'a akkamittiin mataa isaanii jijjiire jeetiin namni yoo achi bee biyyaafis waa godha lubbuu isaatiifis waa godha warra isaatiifis waa godha piroojeektiin biyya guddoon taniin irraa eegalee akkaan kanadaa dhaqatti inni jiyoo dhaabee suni ila arra deemu jirti akka waliigalaatti lakkoofsanii nima jeeyoon ilma namaa guutuu shanyiin hin baasin hin qabu rabbiin baase sababa ilma namaa amata lama dura lakkaawwatiin nama 5,083 amma arran beeku immoo lakkoofsa harkaan qabu ittuma deemu jirti inni jiyoon gaafa nan dhaabe dhaqee dhaabee akka amantaa kiristaana malee inni jiyoon biyya sun hin jirtu namni dura waan sun dhaabe ana tarraamaayyii tattiin xiqqoo turte waldee 42 keessa arra waldee 132 jira kan akkasii sun keessa arra rabbiin tokkoffaan baasete mataa duraatirra jira waa hundaanu biyya sunitti jaarraa kaane tunis rabbii godhe anaami sababa ilma namaa biitti teenya ammatti as yaana malee irraa yaanu haa taatu immoo biyya biraatis dhaqanii arkuun deemanii dalaganii deebi'uun addunyaa qiimaa gaara kanaa qilleensa kanaa deemuu suniin na barsiise fagaachuu suniin na barsiise akkasii jabaadhaa walitti deebinaa waan hafee asitti dubbannaa isla balayeen galatoomaa baga nu dhuftan baga lagamixee burqaamitee bakka baleessa keessatti dhalata dhuftanii gandi kun wayin isinii himatan boodallee dubbattan bakar waaree kun gaara sun jala dhalate laal qilxoo sun gaddabarree bakka manni jiru sun gartaa gaddabarree achi dhalate mul'isa abbaa gadaa gaara kanaa achi dhalate asii achi dhalate
gandii ana qofaa machuu kan raabee dhiiree hedduutu asirraa ba'e. Akkasii walitti deebinaa galatooma ammaaf asuma dhaabna. Jazaakumullah khairan baga dhuftan. Jaallan kabajamoo manni ammaan tana jirru kun nuufillee haajiifillee waluma qixa. Maaliif? Haajii Manni isaanii faarii. bakki jireenyaa asii miti tasaanii. Kunoo mana Kanaadaa qaban, Jabuutii qaban, Finfinnee maal akkasii biyya tan guutuu keessaa qabanii hum biyyuma bareechuu akka nuti illee gisee biitti bareedde gammannutti inni ni sogga dhufe keessummaa buleetuma deema nuti illee nogga jaarsoo dhufne buleetuma deemna. Akkas akkas. Kan akkasiiti. Manni kun maali mee? Mee namni keessa beekaa. Kuni ቻችሁ ነው የምታውቁ ስለ ቢ ካፒታል ሆቴል በድሪ ይባል በድሪስ ni beeyna bii kaapitaalis ni beeyna kottu qaceelloo dhaggeeffadhu deebisaa kee አንተ ሽማግሌው አዳመጠው እስቲ ይሄ ቪዲዮ በደንብ አዳመጠው እሺ አልከኒ ጉያው bii ካፒታል አሶይታ አልከኒ ጉያ ሶሻል ሚዲያ ሀነረባቴ ሲፊ ነመስ ይፈካተንሌ ገና ሂናፋ ዳንገራ ከይሰ ሙጩቅ ኢሲንጎና ገራ ከይሰ አንተ ሽማግሌው አዳመጠው እስቲ ይሄ ቪዲዮ በደንብ አዳመጠው እሺ አልከኒ ጉያው bii ካፒታል አሶይታ አልከኒ ጉያ ሶሻል ሚዲያ ሀነረባቴ ሲፊ ነመስ ይፈካተንሌ ገና ሂናፋ ዳንገራ ከይሰ ሙጩቅ ኢሲንጎና ገራ ከይሰ bii ካፒታል ሌኒ በይና በድሪ ሌኒ በይና bii ካፒታል ገና መጋላ ኢትዮጵያ ከይሰ ጅርቱ ሁንደ ከይሰቲ baballatee yoo xiqqaate waggaa tokkichaa kana keessa bii kaapitaal afur magaalaalee Itoophiyaa keessa jiru keessatti ijaarsa eegalee ni xumurama waggaa kana keessatti in 2026 you will see it badriillee ni beeyna isinillee isin beeyna waan isin taatan miqqanyaan amaaraa diqaalaan amaaraa tan abbaa qabeenya oromootiif hin haftee halkanii guyyaa hirriiba dhabdu oromoon gana jabaattee abbaa qabeenyaa taatee biyya san keessatti imullatti yaa warra hattu yaa warra qabeenyi nu malee annamni biraa akkamii waa qabaata jettu yaa bada hinaaftuu hunda oromoon ganaa tujjaarteeti baballattee abbootii qabeenyaa biyya san keessatti taate abbaa biyya san keessatti taate wanni takka beekuu qabdu nu isin bulchuu jira amma oromoodha isin bulchuu jira ollu taaltus gatu taaltus nu jala bultan amma tana qaceelloo galli qimsi yaa dullacha jireenya isaa guutuu Ameerikaa taa'ee hanga ammaa diraayivar over yoo maallaqa argachuu hin dandeenye namatti hinaafuu maaltu fide namni dalagatee akkana fideeti waa mul'isa deemaa dalagadhaa siisteman qabdan biyya faranjii dhuftanii farshoo dhuydan biyya faranjii dhuftanii hashiisha arsitan isin galee miti badriin nama tokko qofa odoo hin taane dhugaa isinitti himu badriin nama tokko qofa odoo hin taane miliyoona 70 nama miliyoona 70 si galtee badriin nama tokko qofa odoo hin taane nama miliyoona 70 Ameerikaa keessa jirta Amin Ameerikaa too we'll see each other gaafa wal agarree deebisaa olii ammas sooshaal miidiyaa irra waa hedduu jechuun gaarii miti isin galtee miti miqqanyaan nama si ergatees ni beeyna eenyu akkas duuba jirus ni beeyna irra geenya jirra already hin rakkatin atis kaalifoorniyaa jirta amin kaalifoorniyaa tu okay amin kaalifoorniyaa tu bakka takkatti nu jalaa ba'uu hin dandeessan bakka takkatti kasi booda jirus kasi ergees Kawaye miqqanyummaa bii kaapitaal Dirreedawaa keessa taa'ee yaadus diqaalaan amaaraa hundi ni beeyna bii kaapitaal qabeenya oromooti qabeenya nama tokko odoo hin taane akkuma kalee siime sanitti qabeenya nama miliyoona 70ti qabeenya oromoo guutuuti bii kaapitaal mooderni ta'e hoteela namni hundi jaalatu hawaa hunda irraa argatani kan namni hundi dhaqee haaratti baafatu hoteela oromoo mul'ise Dirreedawaa keessatti hoteela oromoon ni jirti Dirreedawaa keessa nama godhachiise hinaafuu maaltu fide hinaafaa maaltu fide miqqanyummaa maaltu fide
gab jettanii yoo teessanoo gana waan takka wanni beekuu qabdanii namni tokko ilmi namaa tokko wallahi abbaa qabeenyaa bii kaapital isinii miti isin waan dulloota biyya faranjiititti shiishaanii fi sijaaraanii fi farshoon ilkee raffitte kana dhiisi abbaa qabeenya bii kaapital silaa Itoophiyaan guutuu itti wal taate hin danda'an hin beeytan isin nama inni ta'e hin beeytan kanaaf akkana jettanii isaa miti wallahi al'azimin isin hin jaa wallahi summa wallahi kakadheetin isin hima abbaa qabeenya bii kaapitaalii miti ana ilma abbaa qabeenya bii kaapitaal sanuu wallahi hin dandeessan dhugaan isinitti hima qaceelloo dhaggeeffadha darajaa teessan wajjin maaliif hin haaso'in isa hiriyyaa teessanii wajjin maaliif isin haaso'in yoo Oromoo waa harkatti afaan banuu eegalan yoo ilmi Oromoo tokko mul'ate afaan banuu eegalan Dirree Dhawaa keessa ganaadha waa hedduu dalaynee Oromoo magaalaa san keessatti mul'ifna you will see it ati kan Kaalifoorniyaa tana keessa taa'ee Sakramintoo tana keessa taa'ee afaan banu si dhufutti hin jira